Akka mul'atan hordoftoota sagantaa miidiyaa FNM oduu gaggabaaboo har'aa qabadhee dhiyaadhee jira. Oduu waliin ani waliin turu ani Taaddasa Lammaati. Sagantaan kun akka isin bira ga'uuf like, share, subscribe gochuun dagatinaa gara oduutti ni darbaa turtii gaarii. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed hooggantoota humnoota waraanaa Suudaan wal lolaa jiraniin waliin bilbilaan mari'ataniiru. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed hoogganaa humna waraanaa Suudaan Jeneraal Abdul Fattah al-Burhaanii fi hoogganaa humna dafee qaqqabaa Suudaan Mohammad Hamdan Dagalo waliin bilbilaan mari'ataniiru. Marii kanaanis hooggantoota lameen garaagarummaa isaanii mariidhaan akka furanii fi biyyattii keessatti akkaataa nagaa fi tasgabbiin fiduu irratti danda'u irratti mari'atanii jiru. President Federation Athletics Ethiopia Gargaartuun Komishinara Daraartuu Tulluu President Taantu Athletics Africa ta'uudhaan filatamteerti. Yaa'ii mana marii Confederation Athletics Africa Zambia Luksaa kattaame irratti Komishinar Daraartuu Tulluu President Taantu Athletics Africa ta'uudhaan sagalee guutuudhaan filatamteerti. Gargaartuun Komishinar Daraartuun Tulluu akka lakkoofsa Awurooppaa bara 2018 irraa eegalee President Taantu Athletics biyyoota baha Afrikaa ta'uudhaan tajaajilaniiru. Federeeshinii Athletiksii Itoophiyaa irraa odeeffannoo argameen kan ibsuudha kun. Tajaajiloota dhaabbanni loojistiikii fi tajaajila geejjibaa galaanarraa Itoophiyaa kennaa jirturraa galiin birrii biiliyoona 32 ol argamuusaa Dr. Beriisoo Amaloo ibsaniiru. Ibsicha kan kennan hojii gaggeessaan olaanaa dhaabbatichaa loojistiikii fi tajaajila geejjibaa galaanarraa Itoophiyaa Dr. Beriisoo Amaloo dhaabbatichi tajaajila geejjibaa galaanarratti biyyattii beeksisuu fi sochii dinagdee biyyaa cimsuu keessatti ga'ee irraa eeggamu ba'aa jira jedhan. Dhaabbatichi ji'oota salgan darban fe'umsa toonii miliyoona 4 fi tuqaa 85 geejjibuuf karoorfatee toonii miliyoona 4 fi tuqaa 1 geejjibuu ibsan. Tajaajiloota dhaabbatichaa kennaa jiruun irraas galiin birrii biiliyoona 32 fi miliyoona 50 argamuu himan. Dinagdee biyyaa utubuun ga'een irraa eeggamu ba'aa jiraachuu kan himan Dr. Beriisoon piroojeektoota garaagaraa 48 hojjechaa akka jiranis ibsanii jiru. Kabajamtoota hordoftoota sagantaa miidiyaa FNM oduuwwan gaggabaaboo har'aaf qabnu asirratti goolamne jirra. Oduu biraatiin ammoo wal arginutti turtii gaarii.